dhugaa dubbatun rabbiin walii nama galchiti dhugaa dubbatun firooma hin kuttu nabiyyiin rabbii sallallahu alayhi wasallam ni jedhan milikanni munaafiqaa sadii tokko ni gurraachessa dubbii fateettu adii lammaffaan waadaa diigaa sadaffaan wayita namni isaa mana in ganaa isa kana eeggadhaa kaa'an bana nurraa gadi dhorgaa heger hulaa nutti bana yaa rabbi nun dabsin yaa mootii haqarraa nu dabsi yaa rabbi yaa mootii dhararraa dhugaan duraanuu bakkuma jirti eentu kaase bakkarraa dhara dubbachuun hin eeggamu muslimtootarraa dhugaa dubbatutu caala kijibarraa kamtu dhugaa kamtu dhara addaan inshaallahu ni barraa yaa rabbi nu hubachiisi mootii isumaaf ta'e ol ta'uun arshirra haqaan murteessuu nu jaalachiisi yaa gooftaa qarshirra dhugaa qabna dhugaa kennatu asiin nu gahe hardhas isumaafuu jirra umriidhas nu dheeressi birrarraan birra alhamdulillaahi isumaaf shakkarraa dhugama dubbannaa hulaa dhugaa nuuf bani karraa gariin otoo dhugaa argogora dhugaa irraa mallaqa argannaan dhugaa irraa dabaa yoo mallaqa hin argatin murteessutu isa dhibaa kan akkanaa kanatu nutti tahe dhiibba ni jedha sii murteessaa mallaqa kaffaloo soo ta'e illee dhibba yoo mallaqa hin kaffalin murteessutu na dhibaa dhugaadhaan hin murteessu mallaqaaf garaa dhiibaa sirumaayyuu irra hedduun namaa dhugaa hin dubbatu kijiba aadeffatee wama xiqqaadhaaf kakatu yoo wallaahi jedheen kakatin dubbiin isaaf hin kaatu kijibaan waa heloomanii akka uffataatti kaahatu wallaahi wabillaahi jedhanii dhararratti kakatu ee khasaaraa nama badiin toltu itti fakkaatu maa gowwooma qarinni addaan hin hubatu kanaare dhugaan kanaare haqti kan kijibaan keessan baanu dhara dhugaa nutti fakkeessee nutti odeesse akka isaatti garuu nu gowwoomse kana kan rabbiin ija isaa jaamse na hin ajabinaa kan akkanaa kanatu na aarse inuma dadheba yeroo hedduu obse dhugarratti nuuf hundeessi lubbuu keenya nafse irra hedduun namaa kijiba malee yoom takkaa dhugaa labse akkasumas irra hedduun namaa wal hamatuu malee yoom takkaa wal gorse dhugama qabuuyyuu ni mul'ifata kijiba of keessatti dhoyse dhiirummaan wal hamatuudha dhiirummaan kijiba gootummaan hanna dhiirummaan kanaa miti gootummaan kanaa miti kana kan nu baasu hicciiti jahannamiin dhandhamuuf akkanatti wal miiti a'uudhu billaahi jedhii irraa maganfadhu ati kan rabbiin siif kenne irra caalaa amanti sila jarana dhugaa fi sobni walitti ni aanti wallaahi walitti naantu akka guyyaa fi halkaniiti sila hin dhabama jettee yaadda kan kijiba godhatuniiti akkas malee hin duroomu kaaya'uuti kijibni meeshaa mu'minaati miti mu'minni waan gadhee waan gadiin dalaguni amana rabbitti dogongoraan yoo taate malee dogongoraas taanan ni jedha yaa rabbi naa dhiisi irraa garagale mu'minni hin taane ka jedhu ana malee gaaf tokko soo kitaaba dubbisuu hadiisa irra laalee mu'minni mastawaatii obboleessa isaa ka mu'minaati jedhan nabiyyiin rabbiilleen walitti deebi'ee walin nyaatu walitti garagalee rabbii isaa sodaata halkanii fi guyyaallee ajaa'iba gariin maqatu islaama gariin dhamaan islaama imaamaa dharaa uffateeti ibaadaa rabbii dagateeti wanni jannataan galumeeti haala keeyyatuu ima beeyta kottu waa'ee tawbaa keessa seentaa boru ammoo inna daamoyta in hafu guyyaan taatu meeyta yaadachiisuma malee atuu ima beeyta وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كان جدو آية يا دچيس يا نبيك يا محمد يا دچيس نيت يا دچيفتو مؤمن توتا إن فيدا يا رب نطلقي هندك يا عقيدة حقني كي نرتب نتتا جريدا نفسي يا شيطان ما مالف نربدا إن جفتو فينا إسال لمان هندا شيطان عدوي كيسني دين تاسفدا نفقت دلقان سايرو هندا هدا كان قرآن النوف إبسا قرآن لالدا نفسيانس ولين هو غنمتي جهنمين سبوسف إستني أنتي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي آيني تنس نفسيا بانتي نفسيان أججو همتتي نما ربي الرحمة إساقر إمالي ويتيسين همتو دلق جتون إراهن فولو كيبالي إنين إيمانك أبو إسان هنجفتو مالي يوم تكار في بولي وصو إسان لمانو أرقى الرد تجبس أولي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هندمت كيسانويو كانت إنا كان قدا كان إيرا كان دربا غلطوما بغا غمد